Artist Andu'aalam Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii Addunyaan wal qabatee poolisiin gaafiif waajjira poolisiitti yaamuun isaa ni yaadatama. Kaadhimaan isaa Qananiin ganama guyyaa kaleessaa erga du'uun ishee odeeffamee booda namoonni hedduun gadda isaanii miidiyaa hawaasaa gubbaatti ibsataa jiru. Obboleettii keenya ishee buqqatte Waaqayyo mirga ofiisaatti tarree qulqullootaatti himatu jechuun barbaada. Maatii fi firoottan ishee hundaafuu immoo jajjabina hawwina. Kanuma namni lubbuudhaan jiru nama lubbuudhaan darbee akkuma duudhaa keenyatti kanuma waliin jechuudha qabna. Waan biraa wanti tarkaanfii fudhachuu dandeenyu hin jiru. Baay'ee namatti dhaga'ama wanti dubbatanii nama dhiba. Qananiin kan duutee lafa barii jala sa'aatii 11 ta'uuf yeroo jedhutti kan jedhu leellisaan hiriyyaan Andu'aalam Gosaa kan lafa ishee kaatee Andu'aalamii fi maatii isaa ta'uu leellisaan dubbatee jira. Dhugaan keenya hin ba'u. Keessumattuu uummatni naannoo isaaniitti dhalatan ijoolluma naannoo isaaniitti dhalatanii guddatanidha yeroo baay'ee kan inni irratti kan nyaatamu. Abaarsa kana ta'e maal akka ta'e hin beeku. Yaa ta'uti malee sagalee wayii dhaga'een kan dubbachuu kan barbaade jechuudha. Mana namaa jalaa poostii kan godhameen dhaga'e tarii namni kana dura baatii tokko dura namoota hin beekamneen ajjechan akka irratti raawwatamaa ture sagalee wayii gadhiifamee ture. Kaleecha isaa namoota hin beekamneen ajjechan irratti yaalamee ture karaa isaatiin milkaa'uu kan dadhaban karaa isheetiin milkaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun immoo hin beektu hundumti keechanu jechuudha. Andu'aalam Gosaa qofaa miti. Artistii Urgeessaa isheetullee karaa namoota hin beekamneen ajjechaan yaaliin ajjechaa hanga mana isaa deemanii barrii irraa kaachisanii namoonni ollaa ba'anii inni yeroo baay'ee biyya asiin jiraatu jedhamee sababbiin namoota ollaatiin kan jalaa miliqee jechuudha. Andu'aalamiin immoo akkuma uummata Oromootti gabbaafate san uummata Oromootti gadi hin baafanne maaliif jennaan garaan haadhatu burra bureedha. Namni tokko obsa qaba namni tokko obsa hin qabu. Gaafa akkasii dhumma Urgeessaan obsa hin qabu miti maaliif uummatni Oromoo Andu'aalam osoo gaafa ajjechaan irratti raawwatamuuf yaaliin ajjechaa irratti raawwatamu san gabbayee barreeffama gabaabduu takka uummata Oromootiif barreessee har'a hanga kan uummanni Oromoo irraa hin fagaabba'u jechuudha. Ajjecha haadha manaasaa eenyu ajjeese eenyuma keenya ifaa jechuudha. Ani wanti guddaa wanti nan jedhu Oromoon dammaquu qaba. Oromoon ta'uu qaba. Hanga yoomii takka takkaan yoo artistii keenya dhaban haadha manaasaa maaliif jennaan karaa isa ittiin hidhan gaafa dhaban karaa isa ittiin ajjeesan gaafa dhaban ofii isaaniitti ajjeesanii fuudhanii hidhanii jechuudha. Yoo xiqqaate midhaan kun reeffa kana baasaa hin kaasne hin kaasamus kan ta'eef hin beeka nama barateedha namni. Inni karaa biraa immoo irratti ka'ee jira dubbii wayii jechuudha. Andu'aalam qofaa miti jechuudha sakattaramuu kan qabu. Namoonni biilliinkii sanirra galan hundumti isaaniiyyuu takkaa isheetiin mana ishee keessa guuramtee hanga dubbiin kun addaan bahutti waajjira poolisii ta'uu qabu sila. Garuu gatiin inni qofti mana sirreessaa yookiin waajjira poolisii ta'uu danda'u maalidha? Dhugaa dubbachuuf gaafa ta'e kun madoo baay'eedha jechuudha. Madoo garmaleeti jechuudha kun. Anaaf jechuudha akka qotti. Maaliif jennaan sababni isaa sagalicha isa dhageessan irraa Andu'aalamiin ishee haadha manaasaa miti ajjeesu miti rukutuu miti nama ijaan laalee sassatuudha. Kana jedhameeti kan dubbatamaa jiru jechuudha. Namoonni sirriitti walitti isaan dhiyeenya qaban namoonni mana isaaniitti buna dhugan waliin akkamaatti jiraatan jechuudha. Kanaaf namni gaafa ijaan si laalu laalicha ijaan si sassatu akkamitti si ajjeesaree si ajjeesuudhaaf gonkumaa hin yaaduyyuu malee. Kanaafuu ajjecha haadha manaa artistii keenyaa keessa eenyu akka harka qabu hunduma keenyaaf hin gala ekereedha jechuun naaf hin barbaachisu waan ta'eef uummanni Oromoo dammaquu qabnu. Gumaan ishee immoo yoo ba'u yoo baate inni illee dhugaa dubbachuuf taana haadha manaasaa kan jala ajjeesan irratti akka dhaabbatee biyyee ittiin dachaasne ta'ee jechuudha. Akka dhaabbatee biyyee irratti hin darbine ta'ee jechuudha. Akka dhaabbatee ishee dhafe hin boonye ta'ee jechuudha. Kana caalaa qabeef hin jiru. Kana caalaa namatti dhaga'amuu hin jiru jechuudha. Nu ajjeesanii nurra tutturee jira. Baazawwan nurra tutturee jira. Nu ajjeesanii akka haati ilmaaf hin boonye, akka haati intalaaf hin boonye, akka maatiin maatiif hin boonye kan Oromoo gochaa turan
nurra tutturee jira, nurra bubbulee jira jechuudha. I think waggaa shan dura guutee jira. Har'a immoo haadha manaa jalaa ajjeesanii abbaa manaa irraa hidhanii akka abbaan manaa haadha manaa isaatii eenyummaa dho'aa hin boonye dhaabbatee keekummaa ishee hin gaggeeffanne gochaa jiranii jechuudha. Kana caalaa duuti hin jiru Oromoo. Garbachuu yoo ta'e kana caalaa duuti hin jiru. Barii sa'aatii 11tti itti bilbilamuu kan himu Leellisaan Qananiin miidhamtee hospitaala galtee jirti dafii dhaqqabii jedhamuuf inni fagoo waan ta'eef akka hin dhaqqabne dubbata. Odeeffannoo hanga ammaa jirutti mana jireenya ishee irraa gamoo shanaffaarraa akka isheen kuftee akka taatee fi sababni isheen kufteef qoratamaa akka jirudha kan dubbate Leellisaan. Akka Leellisaan jedhutti guyyaan kaleessaa guyyaa dhaloota ishee kabajuuf sagantaa suuraa ka'uu bakka Andu'aalam Gosaa jirutti taasisaa turanidha. Manni isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arbaasaa Shaayin Duddabu'a akka ta'e kan dubbatu Leellisaan waggaa tokko oliif achi waliin jiraachuu isaanii akka beeku dubbata. Akka hiriyyaan artist Andu'aalam Gosaa Leellisaan jedhutti artist Andu'aalam Gosaa yeroo ammaa qorannoof barbaadamee buufata poolisii jira jedhee jira. Evidensiin isarratti arganii waan mul'atu yoo ta'e malee isa hiikanii amma inni prosesii sana deemsisuu danda'amaa ture garuu waan isaan godhantu baay'ee nama shakkisiisaa fi uummannis tirastii isaan irratti dhabee jechuudha poolisii irratti kanaan duras ka deemsifamaa ture. So sa'aatiin isheen achiin sa'aatii sadii irratti kuftee an jedhan suni sa'aatii sadiitti yoo kuftee sa'aatii sadii ta'uu sana eenyutu beekee eenyutu miidiyaa kan akka BBC faatti himee BBC'n faa sa'aatii sadii yookaan immoo sa'aatii 9 irratti kufte jedhanii ibsuu danda'an. Inni gaaffii guddaadha uummataaf. So sa'aatii tokko yogguu himanii sa'aatii isheen kufte sanatti namni arge yookaan immoo namni dhagaye yookaan bira jiru ture hin jira jechuudha. Yookaan immoo Andu'aalamtu sa'aatii isheen itti kufte sanatti ibseera yookaan immoo miidiyaadhaatti haa ta'u yookaan immoo poolisiidhaaf kana kennee yaada. So baay'ee wanni rakkoon guddaa jiru influensii poolisiin wanna isaan godhan kanarratti uummanni amantaa poolisii irratti dhabuusaadha waan baay'ee nama gaddisiisu. Ammas intalli kun waan isheef malu argatti yaadu. Barsiisni wanni ibsu tokkoyyuu hin jiru yoo jiraate akka inni hidhamee fi akka baalkoonii shanaffaarraa isheen kuftetti mul'isa. Garuu immoo sa'aatii isheen kufte evidensii adda addaa maaliif akka isa hidhanii turchani yoo evidensiin isarratti yoo jiraate maaliif akka isa hidhanii egaa ammaatti isa torsanii han jedhu sana uummataaf ibsa gochaa hin jiranii wanuma akka shakkii keessa nama galchuuf akka isarratti illee namni maaliif hagana hidhamee akka shakkii adda adda godhuuf gochaa jiranii isaanumatu waan hin taane gochaa jira poolisiumatu. Namni gadda keessa jiru hammana hidhamuu qabu baay'ee yoo evidensii dhagaa qabaatte malee isa gaafattee godoo gadhiiseyyuu yoo inni evidensii booda irratti argatte deebitee hidhuu dandeessa. Namni yoo shakkamaan tokko hidhuu hin dandeessu shakkamee qofaaf. Garuu immoo evidensii irratti qabaachuu qabda inni ajjeesuudhaaf yookaan immoo evidensiin achirratti albeesaa ta'u yookaan immoo akkaataa wanni inni irratti saadu waan adda addaa kanarratti yoo irratti argite malee hidhuun hiitee irratti Biirootii gochuu akka maaliif hin taanetti beekuun nama dhibaata harkarratti qabu uummatatti yoo ibsa kennee maaliif keeziin kun keezii vaayiraalii ta'e pabliikii biyyoolessa irratti waan guddaa waan ta'eef keeziin hundinuu tokko miti. Maali attentionii mootummaa baay'ee fudhachuu qaba yaada. Poolisiin Finfinnee akkaataa du'a Qananii Addunyaa Waaqoo qorataa jiraachuu beeksise. Poolisiin magaalattii ibsa Abbaasiin kutaan magaalaa Lammii Kuraa aanaa Duwwaa 3 Gaboo Waddeessaa kan turte Qananii Addunyaa Waaqoo darbii shanaffaa irraa sababa hin beekamneen kuftee yeroo gargaarsa fayyaaf gara hospitaala Iyyaaneetti geeffamtu halkan naannoo sa'a 10 irratti duute jechuudhaan ibse. Poolisiin Finfinnee odeeffannoo erga argatee booda gara qorannoo ijaaruu odeeffannoo teeknikaa fi tooftaa barbaachisaa ta'etti walitti qabuuf gara iddoo sanaa deemuun reeffa nama du'e qorannoo dabalataaf gara hospitaala Miniliktti erguu isaa ibsee jira. Yeroo dubartiin duutee barandaa irraa kuftee kan kaasee abbaa warraa ishee obbo Andu'aalam Gosaa mana keessa turu poolisiin to'annoo jala oolchuun qorachaa jiraachuu ibsee jira. Wanti gadi baasee waan hin jirre jechuudha. Hamma yoomitti innumti kun wanta akkasii iyyuu itti fufaa.
ummatan isaa Oromoodha gaaffii ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo darbee magaala guututti kaameeraa dhaabnee irraa jechuudha. Isaan jiraatan kun bakka seensiitiiviidha, miidiyaadha, hidhamoo gurguddoon bakka jiranii jechuudha. Zen kaameeraan dhaabbate jedhanii nutti himan suni yoo isa kana hin argine yoo isa kana xiraa jenne maal hojjetaree jechuudha. Kanaaf ammallee mootummaan bifa waa beekuun akkatti waa beeku qaba. Isa sana gadi baasu. Kanammaan waan namni tokkos bada inni akkasiin goone jechuudhaaf hin danda'u. Irra caalatti walitti dhiyeenya kan qabu isaan. Wanti immoo walitti nama buusu hin dhiibu jireenya namaati. Maatii kamiyyuu keessa jira jechuudha. Qananii Addunyaa godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Lobuu magaalaa Miccireetti dhalattee guddatte. Qananiin Yuunivarsiitii Arbaa Minci irraa muummee barnoota injiinaringii digirii jalqabaa eeb. Qananii hojii moodeelummaa fi beeksisa garaagaraa hojjechaa kan turte yoo ta'u, keessattuu uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa beeksisuu fi kilippiiwwan sirboota afaan Oromoo tokko tokko irratti moodeelistii ta'uudhaan gahee ofii barachaa turte jirte. Obboleettii keenya ishee boqotte Waaqayyo mirga ofiisaatti tarree qulqullootaatti simatu jechuun barbaada. Maatii firoottan ishee hundaafuu moo jajjabin hawwina. Kanuma namni lubbuudhaan jiru nama lubbuudhaan darbee akkuma duudhaa keenyatti kanuma waliin jechuudha qabna. Waan biraa wanti tarkaanfii fudhachuu dandeenyu hin jiru. Baay'ee namatti dhaga'ama wanti dubbatanii nama dhiba. Garuu waa tokko jechuun barbaada. Namoonni keenya sila leekchar nuun godhinaa jedhu. Nuti leekcharis nama hin goonu eenyumaa dandeettii nuu gadi qaban jennee yaadne hin beeknu. Garuu immoo namni aguma xinnoo umriidhaan addunyaa kanarra jiraate waa tokko waa hubannaa qaburraa yaada wal jijjiirudha. Qabna waanuma jennuufi malee nuti nama barsiisuudhaafis miti. Asirratti ani wanti jechuu barbaadu wanti kun lubbuudha. Namatu lubbuudhaan dhabame yookaan jeeyoon tuni fira qabdi, hiriyoota qabdi. Waan salphaa miti namoonni isheedhaaf gadi fageenyaan quuqama qaban ni jiru jechuun barbaade. Kana jechuun maal jechuun barbaada? Nuti akka fayyadamtoota miidiyaatti namni tokko lubbuudhaan yoo darbe maatii keessatti ta'uu danda'a, hiriyaa fi hiriyaa gidduutti ta'uu danda'a, yookaan qaama siyaasaa wal qabatee ta'uus danda'a. Nuti akka fayyadamtoota miidiyaatti dafnee waa murteessuu osoo dhiifne gaariidha. Wanti kun waa'ee lubbuuti. Investigeeshinii gochuu ni dandeenya. Hojiin amma nuti hojjechuu dandeenyu investigeet gochuu ni dandeenya. Mucayyoon kuni hariiroo akkamii eenyu waliin qabdi? Siyaasa keessatti hirmaatti moo hin hirmaattu? Namaan wal dhabdee qabdi moo hin qabdu? Hariiroon ishiin hiriyoota ishee wajjin qabdu maal fakkaata? Sababni isaa maal ta'uu danda'a? Waan jedhu kaafnee akka nama miidiyaa fayyadamuutti akka nama barateettis gadi fageenyaan qabxiilee ka'uu qabu kaafnee haasa'uu ni dandeenya. Maaliif lubbuutu bade waan ta'eef akka salphaatti bira darbuun hin taa'u. Irraa dubbachuun gaariidhuma. Garuu namni keenya akkamitti yoo yaadu yoo maal hubannoo akkamii yoo qabaatu oluma ka'ee ebelutu akkas godha. Namoota hedduu dhaga'an jira. Jeeyoon kun erga dabartee erga lubbuu ishee darbee guyyaa 3 yookaan 4 hin caalu namoonni kallattiidhumaan ebeluutu akkana godha jedhee dubbatu ni jira. Maal jechuudha? Akkamitti yaadu? Wanta kana osoo ji'oota yookaan torbeewwan 2-3 illee darbee jeeyoon kun lubbuu ishee dhabee callisanii kan laalan ta'e gama abbaa mana ishee ta'uu danda'a, gama seeraas ta'uu danda'a. Callisanii osoo dhiisanii maaliif wanti kun maaf akkasitti callifama jedhamee namoonni miidiyaa fayyadaman waan barbaachisaa ta'e irraa dubbachuu ni danda'ama. Garuu walumaa ka'anii osoo maal akka ta'e hin beekin osoo guyyaa 3-4 hin guutin namarratti ebeluutu rakkoo akkasii qaba jedhanii maqaa namaa kaasanii dubbachuun akkamitti yoo yaadamudha.
Kuni sirrachuu qaba. Waa eeggachuu kana xinnoo nu hafa. Jeyoon kun maatii qabdi. Obboleessa qabaachuu dandeessi. Oluma ka'anii ebelutu akkas godha yoo jedhamu maatiin ishee garamitti tarkaanfata. Maali inni kuni akkamitti yaadama nama? Akkamitti yaada? Xinnoodhumallee ijuma torbee tokkollee ta'u turuun maaltu akkas nama jarjarsee waan hin taane nama dubbisa. Maatii ishee keessaa fakkeenyaaf obboleessa yookaan obboleettii lubbuu obboleettiitu darbe waan ta'eef itti dhaga'amee waan hedduu jechuu danda'a. Suni irra laallamu foon isheeti. Itti dhaga'ama. Haadha abbaadha waan barbaade jechuu danda'a. Garuu namootumti keessaa dhufee isaanii hin beekamne miidiyaa kanarraa akkasumatti osoo maalummaa rakkoo uumamee addan baafatiin namarratti quba qabuun sirrii miti kun dogongora guddaa wallaalummaan kana caalee jiru. Waan akkasii kana sirreeffachuu qabna. Nuti ammas eenyummaa yaa ta'u namni lubbuunsaa karaa sirriin taaneen baduun yookaan namni namarratti lubbuu namaa balleessu sirrii miti. Lubbuu balleessuu kan qabu Waaqayyo qofa. Namni lubbuunsaa bade maaliif akka ta'e investigationii ni goona ni qoranna akka nama miidiyaa fayyadamutti osoo addaan hin kutin haga egaa namoonni as duras mootummaanis ajjeesee eenyu akka ajjeese addaa osoo hin baafatin haga ammaa taa'ee sinuma jira waa'ee siyaasaa yoo fudhanne garuu immoo nuti dhaabachuu hin qabnu gochi akkasii dhaabachuu qaba jennee mormii itti fufuu qabnu investigationii akka nama saayinsii beekuutti akka nama miidiyaa fayyadamutti qorannaa nurraa eegama malee oluma kaanee waan akkasii jechuun dogongora kuni akka salphaatti ilaallamee waan argitan haasa'uun hin barbaachisu jedhee namoota tokko warra jarjaranitti himuu hin barbaade Waaqayyo maatii ishee firoota ishee hundaafuu jajjabina yaa kennuuf hin jedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa waa hedduu akka dhimma artist Andu'aalam Gosaa hamma nu wajjinne waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Odeeffannoo nu bira ga'e ammaaf hanganuma. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.